Addi bilisummaa Oromoo ABO'n kora isaa bu'uuressaa baatii waxabajjii 1976 dhoksaadhaan magaalaa Finfinnee keessatti erga geggeeffatee sagantaa siyaasaa raggaafatee hojii qabsootti seene. Dammaqiinsa uummata Oromoo dabaluu cinaatti uummata Oromoo qabsoo kanaaf hiriirsuun murteessaa waan ta'eef yeroos qabsaa'onni Oromoo qaqqaaliin hojii boonsaa hojjetanii adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuu qofa osoo hin taane akka inni sochoonetti hidda isaa gadi fageessanii dhaaban. Wayita jaarmiyaan kun ijaaramu jaarmiyaaleen adda addaa yeroo itti ijaaramuuf sochii bal'aan geggeeffamaa ture waan ta'eef dhaabichi haala siyaasaa yeroo sanii sirnaan xiinxaluun sagantaa siyaasaa ifa ta'e qabatee qabsoo bilisummaa geggeessuuf ifatti of labsee hojii eegale. Holola ilmaan nafxanyaa qabsoo haqaa kana busheessuuf taasisan cabsuun murteessaa waan ta'eef hoogganoonni dhaabaa qaroo ta'an yeroosii karaa ittiin hawaasa isaanii dadammaqsan cinaatti kaayyoo fi akeeka jaarmichaa ittiin ibsuuf akkasumas holola farreenii cabsuuf fala kan jedhan barruun tokko akka qophaa'u murteessan. Innis bakkalcha Oromooti. Gaafas bakkalchi afaan koree gidduu ABO jedhamee murtaawee. Barreeffamni bakkalcha Oromoo tokkoffaan akka barruu seenaa ABO irra jirutti haala polotikaa gaafasii dantaa Oromoo irra dhaabbachuun xiinxala seenaa fi saayinsaawaa gochuun akkasumas sagantaa siyaasaa ABO bal'inaan ibsuun qabsichaaf humna guddaa akka ta'e ibsa. Bara 1978 booda humni mootummaa Itoophiyaa humnoota Somaalee erga daangaa biyyaa irraa ari'ee booda ija isaa gara ABO'tti deeffachuun qabsoo yeroo sana baddaa Harargee keessatti finiinaa ture irratti duuluu eegale. Duula kanaan sakattaa babal'aa fulaa hundaan geggeesse. Yeroo sana humnoonni Somaalee biyya keessatti hafanis mootummaa Itoophiyaa dhiisanii waraana bilisummaa Oromoo WBO irratti duuluu xiyyeeffatan. Waraana bilisummaa Oromoo WBO yeroo sana qacalee yookiin reefuu of ijaaraa jiru irratti duulli gama maraa irratti baname. Humnoota lama ofirraa qolachuuf dirqame. Qabsaa'onni Oromoo garuu qabsoo haqaa kana galiin gahuuf wareegama ulfaataa baasanii irra aanuu danda'an. Hordoftoota keenya kana hunda kan kaafneef bu'uureffamuu ABO waggaa 50ffaa sababa godhachuudhaan raawwii mumul'atoo ta'an galmee seenaa ABO irraa arganne haga tokko wal yaadachiisuudhaafi. Qophii kanaanis galmee seenaa ABO irraa haala kora sabaa lammaffaa ABO kan bara 1989 godina Bahaa Gobeelleetti geggeeffame keessaa waan muraasa isin qabsiisuufi. Kanaaf hagamaa itti akka nu hordoftan faaruu kana isin affeeruun gara qophii keenyaatti ceenaa. Qabsoon bilisummaa Oromoo waggoota 50 darban geggeeffame qabsoo ofirratti hirkannooti. Kana jechuun addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaa deeggarsa biroo biyyoota hambaa irraa argatu yookiin ammoo mootummoota addunyaa irraa qabu osoo hin taane jaarmiyaa qabsoo ofirratti hirkannoo geggeessaa iyyoona gahee fi har'as itti jirudha.
saba isaa bu'uura godhachuudhaan qabsoo isaa saba isaa keessatti deeggarsa saba isaan taasisaa as gahe. Adda Bilisummaa Oromoo uummata Oromoo dadammaqsuun akka qabsoo mirga abbaa biyyummaaf falmu gochuu qofa osoo hin taane qabsoon kun qabsoo sirna koloneeffataa Habashaa ofirraa kaasuun biyya Oromoo Oromiyaa bittaa alagaa jalaa baasuuf kan kaayyeffatee ka'e ta'uu uummata isaa sirnaan hubachiisee uummanni Oromoos qabsoo kana kan isaa ta'uu hubachuun ofitti fudhachuudhaan qabeenyaa fi lubbuu isaa itti wareegee qabsoo kana sadarkaa kanaan gahee jira. Bara 1989 wayita korri sabaa ABO lammaffaan geggeeffamu hawwan Oromoo gammoojjii godina bahaa sana keessa nyaata mataa isaanii itti baatanii qabsaa'ota sooraa turan. Yeroo sanitti waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessatti hojii qabsoo hedduu kan hojjete uummata isaa keessa taa'ee diina uummata isaa irraa qoluu qofa osoo hin taane uummata isaa barsiisaa ture. Kanaaf kan uummanni jaalalaa fi gammachuun jaarmiyaa isaa Adda Bilisummaa Oromoo waliin kan waggaa kana hunda osoo guyyaa tokko hin nuffin hiriiruu danda'eef. Akka viidiyoo kana irraa argitanitti hawwan Oromoo nyaataa fi dhugaatii qopheeffatanii kora kana akkaan miidhagsan faaruu fi weedduudhaanis gammachuu isaanii mul'isaniiru. Kora ABO lammaffaa kana irratti haasaa baniinsaa kan taasisan Jaal Dhugaasaa Bakakkoo hoggaa ta'an jaallan milkaa'ina qabsoo sanaafis ta'e kora kana milkeessuuf lubbuu isaanii qaalii kitamanii qabsoo kana dhiigaa fi lafee isaaniin ijaaraniif yaadannoo sammuu taasisuun kora sabaa lammaffaa itti fufsiisanii turan. Kabajamtoota keessummoota keenya akkasumas daawwattoota keenya kora sabaa ABO lammaffaa irratti argamuudhaaf kanneen asitti argamtan hundinuu asitti argamuu keessaniif gammachuun nutti dhagahame guddaa ta'uu ibsaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Naan falmanii kitimamuun ofii darbanii guddina qabsoo keenyaa har'a irra ga'e kanaa fi godhamiinsa kora kanaatiifis qooda olaanaa gumaachan hundaa'u dabiidhaan daqiiqaa Kora seena qabeessa bara 1989 dirree bahaa Gobeelletti ta'e kanarratti walaloo fi faaruun wal duraa duubaan
dhihaate ture. Isas akka itti aanutti isin yaadachiifna. Hoggaasi simannuu ni aannu gammaddee garaa qulqulluu fi haqaan sitti deemna mirgaanaaf gammachuun ofitti fudhanna. Mirgaanaaf gammachuun ofitti fudhanna. Murtii qajeelaa fi tarkaanfataa labsi tokkummaa jabeessii gola keenya cimsi. Tokkummaa jabeessii gola keenya cimsi. Wanta bira xiinxalii jabeessii hubadhu kan dhufu tilmaamii sagantaa baafadhu guddina mul'isuuf tarkaanfii. Wareegaman hidhaguuramanii diinaan dararaman qabsaa'onni aba'oo Oromoo boqonnan obboo abaarfaman haa yaadatu seenaan obboo abaarfaman haa yaadatu seenaan. Ishoo gaafa gammannee shira diinataa hundaa irraanne wareega jaalanii biriitti goone kunoo gara keenyaaf qabsoo dandaqqamne kunoo gara keenyaaf qabsoo dandaqqamne. Harmaan jabaatee guddinni gargamu jaarmayni aba'oo daraan akka jimu tilmaamni fuulduraa lafaa kaa'amu milkiin kora kana hundaa balabsamu milkiin kora kana hundaa balabsamu. Ishoo baaka gammannee shira diinotaa hundaa irraanne wareega jaalanii biriitti goone kunoo gara keenyaaf qabsoo dandaqqamne kunoo gara keenyaaf qabsoo dandaqqamne. Masaaka godhanne qabsoo wisuudhaaf bal'isu muranne dammaqaan dhaabbannaa balaa maroomsine mo'annaa baay'eetiif abdiidhaan guutamne mo'annaa baay'eetiif abdiidhaan guutamne. Ishoo baaka gammannee shira diinotaa hundaa irraanne wareega jaalanii biriitti goone kunoo gara keenyaaf qabsoo dandaqqamne kunoo gara keenyaaf qabsoo dandaqqamne kunoo gara keenyaaf qabsoo dandaqqamne. Walaloo fi faaruu booda kan itti fufee Jaallan Dirree Dhihaa kan bara 1988 kora jila qabsaa'otaa irratti filamanii akka kora lammaffaa ABO Dirree Bahaa kan irraa qooda fudhataniif ergaman bu'aa bahii hedduu fi haala ulfaataa keessa darbuun Dirree Bahaa gahan. Jaallan Dirree Dhihaa irraa ergaman kanneen gabaasa walgahii jila qabsaa'otaa yookiin waajaaqaa Dirree Dhihaatti taa'e dhiheessaniin sirni kora kanaa kan eegale hoggaa ta'u itti aansuun gabaasii waliigalaa kan bara hojii darbanii kora kana irratti dhihaate. Hordoftoota keenya waraabbiin yeroo sanii ciccitaa waan ta'eef keessaa funaannee akkuma yaadannoof ta'utti wal duraa duubaan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina hordofaa. Miseensota adda bilisummaa Oromoo fi idda bu'oota jaarmiyaalee uummataa gabaasaa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo kan baroota qabsoo dabranii dhiyeessuu kiyya dura kora adda bilisummaa Oromoo kan lammaffaa kana wanneen seena qabeessa godhan keessaa tokko kan ta'e nu gidduutti argamu miseensota jila qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo Februaarii 18 hanga 22tti bara 1988 keessa taa'e ta'uun beekamaadha. Kanaafuu dursee jila kana dursuudhaan kan nu gidduutti argaman walgahii jila qabsaa'otaatiin dhaamsa qabsaa'ota keenyaa dirree dhiyaa fi alaa akka nu dhiyeessaniin gaafadha. Waan hunda dursinee
maqaa koree gidduu adda bilisummaa Oromootiin baga guyyaa seena qabeessa kana geenye isiniin jenna. Qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo hundaan hawwii guddaan eegamaa kan ture korri sabaa adda bilisummaa Oromoo kan lammaffaa guyyaa har'aa hojii isaa sirnaa jalqaba. Yeroo qorumsaa hedduu obsaan dabarree walgahii olaanaa kana irratti hirmaachuun hiree fi kabajaa guddaa waan ta'eef baga gammanne. Dhaabni keenya jalqabarraa kaasee kora sabaa yaamuuf tattaaffii guddaa godhaa har'a gahe. Tattaafata kanas milkeessuudhaaf wareega qaalii baase. Hogganootaa kaasee hanga miseensotaatti jaallan hedduu kitimaa godhe. Wareegaa fi dadhabbiin keenya guddaa ta'ullee akkasumatti hin hafne. Firiin isaa walgahii jila qabsaa'otaa dhihaa Oromiyaatti taa'ee tureen mul'ate. Akkanaanis itti fufee haala walgahii kanaan mijjeeffameen kunoo korri keenya mirkanaa'uu danda'e. Walgahiin olaanaan kun seenaa qabsoo saba Oromoo keessatti boqonnaa haaraa bana. Waan ta'eefis deemsa qabsoo keenyaa fuulduraa keessatti bakka guddaa qabaata. Tarkaanfiin qabsoo keenyaa akka shaffisu taasisuu irratti guddoo gumaacha. Sadarkaa guddina har'a seenuufis haala mijaawaa uuma. ABO'n sirna jaarmiyaa irra ifaa fi haala keessa jiru wajjin walgitu akka qabaatu taasisa. Dabrees tokkummaa uummata keenyaa fi qabsaa'ota keenyaa daran cimsuu irratti humna guddaa ta'a. Walii galatti tarkaanfii tokko gama duraatti fudhachuudhaaf karaa bana. Kanaaf suullama guddinaa fi injifannoo ta'uun isaa hin mamsiisu. Jaallan sadarkaa kana seenuudhaa haala akkamii keessa dabarree akka as geenye gamaaggamuunii fi sadarkaa irra jirru tolchinee hubachuun hedduu barbaachisa. Munnoonni wal morman baay'atanii hawannoo uummataatiif tooftaa adda addaa baafatanitti kaayoon siyaasaa ifaan afanfaajja'iinsa hanqisuuf hidhannoo dorgomaa hin qabne. Kaayoon siyaasaa bilisummaa Oromoo muuxannoo baroota dheeraa keessa cuunfamee bahuun haala fakkaataa 1974 booda dhalate dhuunfachuuf guddaa akka gargaare duraan ibsame. Munnoota aangoo mootummaa kolneeffattuu dhuunfachuudhaan dafkaa fi lafa uummata keenyaa irratti wal morman keessaa mootummaan Dargii suuta olaantummaa argachuunis himame. Sadarkaa kanattis tiksaa dantaa kolneeffatootaa ta'uun isaa mirkaneessuudhaan hawaasa kolneeffataa caalaatti duuba hiriirsuudhaaf tarkaanfii adda addaa fudhachuu jalqabe. Sirni haa jijjiiramu malee mirgi kolneeffamtootaa saamuuf kolneeffattoonni qaban akka itti fufu hojiin mul'isuu jalqabe. Keessattuu gurmuun Dargii bara 1977tti guutumatti ititee kan hawaasa kolneeffataa eega wayyaawee booda haalli kun daddaffitti dirreetti uf mul'ise. Mootummaan Dargii jaarmee hojjettootaa uf mul'isee duula hooggana dantaa hojjetaaf dhaabbatu dhabamsiisee kittillayyoo isaan bakka buuse. Sana booda dhaabni akka jaarmee hojjetu kan falmu jireenya hojjetaa wayyeessuuf kan carraaqanirra hojjetaan haala daran hammaachaa dhufe obsaan akka baatu kan dhiibu ta'e. Mootummaan duraanii jalatti illee gurmaa'uun dadhabame. Mootummaan abbaa warshaalee fi dhaabbata maallaqaa ta'uun dandeettiin dafqa hojjettootaa saamee kolneeffatootaaf qooduuf qabu nu waalteesse, nu wayyeesse. Mata matatti warshaalee fi qabeenya biraa dhuunfachuun mijatuu baatus kolneeffattoonni ammas bulchiinsa warshaalee keessatti aangoo ajajaa qabatanii mindaa gahaa malee hojjetaa jiru. Hawaasa Oromoo naannawa sana jiraatuuf ibsi bal'aan godhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin jaalalaa fi gammachuun waliin jiraachaa akka ture jaallan gaafa sana akkasitti ibsan. Hayyoota keenya akkasumas immoo kanneen cabsanis obboleeyyan keenya guyyaa har'aan sanatti bakka kanatti kan walitti dhufneefudha. Akkuma hundi keenya yaadaan walirraa beeynu yookaan wal quba qabnutti dirree kana keessatti yookaan immoo naannoo kana keessatti qabsoo bara dheeraadhaaf geggeessaa turre
falmaalee hedduu diina keenya wajjin kan godhaa turre adda addatti osoo hin ta'in isin uummata keenyaa fi humni keenyas jechuun waraanni keenya wal hammannee akka nafa tokkoo waliin taanee rakkoo fi waa hundas waliin yoo rakkoo fi gammachuu qabsoon qabdus walumaan hirmaataa diinota keenya irratti mirgoota hedduu argataa abdeenyee jirraa jechuudha. Kanumaan yeroo ammaa keessatti kan keessa jirru mootummaa Oromoo lammaffaa irraa qooda kan fudhatanii yooma kana gaa kan itti deebi'an ta'uu isinonni yaadattanii jechaadha. Qorri keenya gaa bara kana keessa haala gammachiisaadhaan geggeeffamee kan xumuramee fi murtiilee fi kutannoolee hedduu dabarfatee hojii warraaqsa keenya hojii qabsoo saba keenyaa akka fuula duraatti waa hedduu tilmaamee kan ta'e yoo ta'u kunis injifannoo fi mirga ol aanaa qabsoon keenya bara kana keessa goonfattu waan ta'eef hundi keenya walumaanuu baga gammanne jenna. Kan duraaniitiif gaa murtii fi kutannoo ulee kora keenyaa irratti hirkannee saniin hojii warraaqsa keenyaa fuula hundaanuu xiqqaa guddaa kan hin jenne dhiiraaf dhalaa kan hin jenne harka wal qabannee qabsoo keenya kanarratti akka jabaannu abdiin keenya guddaadha. Amma gaa yaaduma akkuma duraan isinii tuqetti jaalalli keenya diinaan loloonis qabsoo faffacaatuu fi tartiiba qabne tokko furuunis beekamaadha. Baay'ee irratti 73 as gadi bilisummaa Oromoo jalatti wareenya abbootiin keenya warreen nu dura kafalaa turan sunis bakka godhatee yookaan firii godhatee tartiiba tokko qabatee uummanni Oromoo lamti har'a geenye kunoo akkuma isin gartanittuu fedhii diinaatiin bakka sanatti walitti dhufannee har'aan sana taa'e. Dagayamaan jedhaa baga gaa xiqqaatti alaabaa caayaa alaabaa bilisummaa ta'isanii yoo xiqqaattillee gaa caayaa isin jalatti walitti dhufuun keenya gaa haalaan gaa gammachuu guddaadha. Gaariidha gaa waliin turanii gaa addallee yoo ka turan taate gaa haalaa wayyaa tokkorratti walitti dhufuudhaan gaa deemuun gaa dhawaata ijaa fi gugwelleen gaa kan magattan kana qabsoo fi biratti akkasumatti dhaabbataa turanii jechuudha. Baatee miti uummanni dhiiraa dhalaa osoo hin ta'in bira dhaabbatuudhaan qabsoon isaanii har'a sadarkaa wayyaa namu gaa raadiyoon adda addarraa warri dhageeffatuu danda'anii dhageessanii har'a ol tuqamuun suni uummata kanaa har'a gaa bakka yutti uummanni Oromoodhaa dammaqee qabsoo fi bira dhaabbate yoo eenyu bira dhaabbate kan jennu taate warreen ala jiran Oromiyaa keessa ka jiran jalan daran akka uummata ala jiru jarmeetii ala jiru daran dhaabbatee jira. Bakka isa irraa yaadhaa sin ta'in waan kanaaf yaadhaa sin ta'in bilisa baaftuu jenneetti magalee har'a duuba shakkii qabna. Shakkii nuti qabnu isaan urjii garree odaa heeraa garree waan takkaan harki dhagara waan takkaan dhagoon dhagu. Amma dubayee ka duraan shakkillee shakkii fidhatu. Inni baafteeti Oromoo gaallaa nuun ja'a. Sanillee duuban har'aan tana duba if garre. Gammanoo digarri gammachuu Faammaan tanaatti eega gallillee wallaalaa beekaa shukuriin teenya hanga waraanni kun nu jabaatee nu wannan ta'in namaa bobbaasee nu gal waraanni keenya eega dhufe nuutu gara fedhe bobbaanu gara fedhe gal ni gammanne amma ka duratti dheeyselleen adha nama as deemu malee nama gurraan gammadi malee nama dhageessi jaalate malee waan faayidaati akkam sheekotiin keenya nabiyyi kajeelchitti amale jedhanitti waraana adda bilisummaa Oromoo eega bahee biyya sana fudhatee qophaa'ee ala bahe itti amannee jiru. Haga kabaroo keenyaatti waan wallaalli irraan kubbisi malee waan humni keenya irraan hambisi malee hidhannee awwee haata walbuuraa sibira jee kophuudha waamanaa jee kophuudha. Egaa halkan sanirraa dhuftu maftii keenyaan maftii Oromooti citaa nyaannee bishaan dhugnee gara keenya godaannee ka qumbii galee ka bookee galee ka rigaata galee ka bookee golgol galee an karaa kanaan hoggaaniin waan obboleeyyan kiyya jedhan hin beeku karaa kiyya kanaan hoggaaniin laale
فايدة قدودو بلا دبره فايدة أبدا أرخنيتي بلسما خيسة جران بدون الإمام كان ينتمى هدو من أسكت البوليسية أسكت الإمام سالة مقام هدو أسكت مالي بلسما مسابق وسط هذا وامنا كنا منك بلسما يلتو والد باندرا إتو تملي أرض الألابا إتو تملي أرض خواجات أبا وانقود قرداس وطلعت كنت دوية هدو دوية تبان سواتي لفاتي أمو سفت سنبا أخذ حالان جي هم بحث بقى القبائل أمان سنمو قد كدال أنجل لكن الأسف فرمان قبول لكن وجهنا من مجلسون الأسف فرمان ربنا هذا الكلام مالك المان كينيا ثالث هوا جمع الأنجل الأنجل كبرى مجيب أدقى كذا إيشتو حالا جرو حالا إني كيسير واحد دون الكيسو أنا أرى حالا قبل ما أنتم جرو نوتي يا هذا المنا ما تجيران بنزلين غري ديري ربي تقبل يا هذا المنا ما تجيران بيوسط اللي كان جيران بقى أصلا كثير رأيته أرى ألف جلادين لكن نور جاي أبو جلادين نقدر قبل ما أخاف وبابو كان يعني تكون وان سامبل سما قول النبي جلادين نيجي دبين سون أما كناس إذا رقاه أنا قرت قاعد حدث لفتن إيه قبها لفتن أنو كيس أنا سنين بربادة إفيك وأنا سنين ناس بربادة سنين أرما كاسون ما دنده خنا أون تاني ما لطيه من نوني بورو كتابي روتي تيجي أيارا مبارني بكبير وديم خنا رامبو دونو تيرجم خنا يتاني غوغا يوغا نايتان وأنا سنين سنتانا لفتن دبرة ورن جارما كنيام تقابل خسارة سنوسو أما تميك شيء نواس توري حالا جارما كنيام لك شوي شيء نايتين وبولي سكي يا خنا أشتكي غرفهم اللي شيء ناي بتاعي اللي شيء ناي أرنا ونكا سيتون ديبتو وصون كرتة وران بلسما ورموتيس أكمل جاني زاهرون ديبو أبصون تنيان ما هو هفته صون هذا هذا سنكسي تاي سنيجات هذا سنكسي سابانا قبل سما وربابين قبل يتنيا فدوين أمني كأنه دورينا هم أما تأخير راي جاي تناچ لفظ كاي ilma kiyafis sanuman kae obboleetu kiyafis sanuman kae obboleetu kiyafis sanuman kae hadara isin gosati biyya keenya malee biyya hambaa haqa keenya malee haqa ormaa haqa namaa hin barbaadu. Uummanni akka uummata Oromoo cunqurfame afnaan kanaaf uummata Oromoo cunqurfame hedduun dhibba hedduutti kan lakkaa'amu jechuudha. Har'a waraanni mootummaa Itoophiyaadhaa sadarkaa ajajoota dhaab ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo kan Oromiyaa bilisummaa Oromiyaadhaa jaalatan hundaati. Bilisummaa Oromiyaa goolii jaalatu immoo kan bakka tokkotti. Qoricha irratti yaadotiinii fi gaaffileen adda addaa ka'aniiru. Haala ijaarsa biyya keessaa fi alaa irratti jaalnadhii gammadaa yaada kana laatanii turan. Itti aansuun yaadonni adda addaa ka'anii korri sun milkiif injifannoon goolabamee jira. Waa'ee jaarmaa uummataa kan yaalaa keessa jiran kanatu gabaasaa keessatti tuqamuu isaan jiru jechuudha. Ammaan kanatti jaarmoonni uummataa kun maal keessa isaan jiranii ibsachuu barbaadee jechuudha. Kaayyaa kan inni qabatee deemu kana waliin kanuma wal qabatee fi yeroo dheeraadhaaf kan ture jechuudha. Jaarmaan keenya kun akka dingataa'ummaa tokkotti bakka bakkatti ijaaramuu kan jalqabanis ta'an yeroo yerootti guddina agarsiisaa fi sirnaawaa dhufuun isaaniitiif dabree immoo qoonni qabsoo uummata keenyaatiif isaan kennan yeroo yerootti jijjiiramaa guddachaa dhufuun isaanii jira. Yeroo ammaatti ijaarmonni uummata keenya kan biyya alaatti argaman bakka hedduutti haala gaariirra jiru. Qooda qabsoo kan isaan laachuu qaban hubatanii tarkaanfachaa jiru. Bakka jiree dalaguu dabree immoo guddina qabsoon keenya dirree keessatti agarsiisaa jiru wajjinis tarkaanfachuudhaan akkasuma immoo qabsoo dirree lolaa keessatti godhamurraayis sadarkaa qooda fudhanii tarkaanfachaa jiru jechuudha. Kana gabaasan kun tuttuqee agarsiisee jira. Duranaafis haalli karaa jaarmiyootaa bifa sirnaawaa fi jaarmayaan cimeen dhaaba siyaasaa jechuun adda bilisummaa Oromoo wajjin
hariiroo cimaa ta'e uummachuudhaan qooda isaanii irraa eegamu kennuudhaaf qophii ta'uu isaanii jiraachuun karaa kaaniin walumaa galatti karaa adda bilisummaa Oromootiinis ibsimsuunii fi kanaan dura haallan karaa jaarmayaa gabaasaa qoree gidduu adda bilisummaa Oromoo keessatti tuqamee jira. Kana keessatti hiikee argamuudhaaf bal'inaan manni kun yaada kana irratti xiinxala bal'aa godhee murtii fi kutannoolee fudhatuuf taa'u keessatti tokko taa'ee jiraachuun ni jira jechaadha. Inni gabaasicha irratti kan kaa'ame yeroo ammaa keessatti haala qabatamaa biyya addunyaa keenya keessa walii galee jiruutiin waa'ee nagaa waan ilaaluun humnoota farra kolonummaa fi dimookiraasiidhaaf dhaabbatan hunda waliinuu hariiroo gaarii waliin qabaatuudhaan saniin bifa dimookiraatawaa ta'e tokkoon akka nagaan bifa hundaanuu akka jiraatu taasisuudhaaf qooda isarraa eegamu qophaa'aa ta'uu isaatii jechaadha. Dimookiraasiidhaaf godhaa jiran karayyuunuu jabaachaa deemitti addi bilisummaa Oromoos immoo qooda murteessaa kan isarraa eegamu kana kennuudhaaf manni kun qacelloomatti akkuma akeeka achirratti akeekkachiifame sanarratti hirkatee murtii kutannoo fudhatuuf ture bal'innaan fuula hundaan nu akeeka. Keessattuu dirreelee bahaa fi dhihaa dirreelee kana lamaan qaamni tokkichi bakka lama jiru dhiha jiru jira qabsootatiin bara 1988 teessuma godhatee xumuramee kanaan immoo teessuma kanaan gabbifamee kora sabaa kanaa dhiyaate. Egaa kun galagamuu qaba. Poolitikaan keenya karaa laatiin maal akka ta'uu qabu carraa bobba'an biyya keessa akka maal akka keenya biratti daran onnachiisuun diinota keenya akka daran nahanii fi baagan godhuun irra aanuun akka hin danda'amu gaarii ma godhan nu agarsiisanitti fakkaata. Mana kanallee gabaasichi qaxbiilee yookaan immoo tilmaamota silaa fuuldura hin godhaman jedhee irratti dalagaman jedhee kaa'e qajeelaa fi bal'aa waan qabuuf manni kunis qajeelfama kennu murtiilee fi kutannoolee fuuldura godhatuuf kan isa gargaaru waan ta'eef ani akka itti ilaalutti gabaasichi tolallee qajeelallee waan hunda ammataa kuni fuuldura waan godhale waan akeekuuf tolaanatti fakkaataa hin jiru. Bal'inaan kaafame adeemsa qabsoo keenyaa kan keessa qaxxaamu hunda keessatti jabinaa fi laafina mudatu hundaa hunuuf kaasee waan jiruuf akkasuma akeeka dalagaa keenyaa kan fuuldura tilmaama bal'inaan lafa nufaayee waan jiruuf gaafiilee adda addaa gaamonni kun gabaasaa kanarratti gaafatee ibsaa fi deebisallee irratti waan argatee jiru gabaasaa kana irratti manni kun dabala yookaan diddaa hin qaba jedhee waan natti mul'atini gabaasaa kana fudhannee akkuma dokumentii dhaabatti nuuf galmeeffamee nuuf faamee yoo bira dabale gaariidha kan jiru yaada kiyya kennadhaa jechuudha. Hordoftoota keenya korri sabaa abaa'oo lammaffaan kun murteelee jajjaboo fi kutannoolee adda addaa kan qabsoo Oromoo jabeessan sochii abaa'oo fi waraana bilisummaa Oromoo furgaasan haala yeroo waliin tarkaanfachiisan dabarsuudhaan milkii fi injifannoodhaan xumurame. Sirna jaarmiyaa fi hir'inoota turanis guuttatuudhaan qabsaa'onni bakka jiran hunda irraa haamilee fi hidhannoon isaanii daran akka jabaatu sochii fi bobbaan qabsoo irra wayyoodhaan akka itti fufamuuf karaa saaqeera. Dirreen dhihaa fi dirreen bahaa abaa'oo yeroo jalqabaaf kora dhaabichaa iddoo tokkotti waliin geggeessatuudhaan seenaa hojjetee ciminaa fi walooma dhaabichaas daran cimsee mul'isuun gadi dhaabe. Kora kana irratti hirmaatuuf jaallan hogganoonni fi miseensonni abaa'oo dirree dhihaa irraa ka'anii amna dheeraa deemuun dirree bahaa gahuuf galii godhatanii sochii irra turan gammoojjii Ogaaden keessatti lola irratti baname keessatti wareegama lubbuu baasanii jiru. Jaallan
guyyaa kana wareegaman keessaa miseensi koree gidduu ABO yeroosii kan turan Jaal Gabbisaan isaan tokko turan. Guyyaa kana qabsaa'onni waraana bilisummaa Oromoo jajjaboon hedduutu kufani. Seenaan isaan yaadata. Seenaan ABO seenaa tokko tokko uummata Oromoo waan ta'eef uummanni Oromoo seenaa kana yaadatee qaama seenaa isaa akka taasifatuuf akkasumas akeeka jaallan kalee irratti wareegamanii qabsoo fi kaayyoo qabsichaa nutti dabarsan galii isaan gahuuf nutis seenaa kanarraa waan hubanne qabsoo keenya haftetti xumura gochuuf onneen akka hojjennu nu gargaara jennee waan amanneef gama keessaniin gahuuf murteessine. Hunda caala dhaloonni Oromoo har'aa qeerroo fi qarreen yeroo ammaa bara ulfaattuu fi fokkattuu yeroo ammaa kan gowwoomsaa fi seenaa hatuu fi jal'isuun guutame kana keessa jabaatanii dhaabbachuudha qaban. Seenaa abbootii isaanii, seenaa qabsoo fi qabsaa'otaa, seenaa ABO isa haqaa fi dhugaa, dhiigaa fi lafeen ijaaramee as ga'e sirriitti hubatuun daandii haqaa jabeessuu fi daandii kana qabachuu qabuun dhaamsa jabduu dabarsinuudha. Kanaaf hordoftoonni sagalee bilisummaa Oromoo marti baga hundeeffama ABO waggaa 50ffaa akkasumas hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 35ffaan isin gahe jenna. Horaa bulaa an Ibsaa Gaaddisaati.